Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production. Bakka jirtanitti salaamanni keenya isin barhaagoo isin jechaa kun warras walitti deebineeti jirra. Sagantaa wal dorgommii nashiidaati. Kutaa lammaffaa isaa qabadheetiin isin dhiyaadhee jira. Akkuma beekamutti nashiidaan har'a qabadhee isin dhiyaadhe nashiidaa Aruuzaati. Nashiidaa waa'ee Aruuzaa osoo kaatan namni walii babbaasee mabruuk waliin jajjaanii walii babbaase nashiidaa qootii ajaa'ibaa nashiidaa bareedduu tawaa'ee Aruuzaa osoo itti warra fuudhee bubbuwaarsitu bashannansiistuun qabadhee isin dhufe meegaa nashiidaa Aruuzaa habbashan taniin qopheessee jira. Shanan tana wal cinaa qabnee ilaallee nashiidaa isinitti toltanii filattanii nashiidaaleedhaaf lakkoofsi kannamaa lakkoofsa nashiidaaleedhaaf kanname kana isin keessaa filattan jechuudha isinitti tole. Lakkoofsi nashiidaaf kannames isin beeksisa nashiidaan firishantu dhiyaata nashiidaa waa'ee Aruuzaati mata duree Aruuzaa irratti kan daleenu. Kanaafuu nashiidaa isinitti toltee lakkoofsa isiitiin keessaa filattanii jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo amma tana suduudumaan gara nashiidaalee shanan filatamteetiin isin dabarsa. Nashiidaa dhaggeeffannee walitti deebinu ta'a hangasuu nufaana tura. Saalaa Muhammad lakkoofsa duwwaa tokko. Arraa guyyaa gammachuu urjii Abdullaa kii markattee bar'itte ijji gammachuu guutamaa misirroo wajji gammachuu guutamaa misirroo wajji alhamdulillahi gaalanni kan rabbiidhaati. Kan arraanu gahe guyyaa gammachuuti gammachuun misirroon jaalannu nu marti Abdullii fi urjii waaniif deemooti alhamdulillahi gaalanni kan rabbiidhaati. Tooyid inshaat gurupe lakkoofsa duwwaa lama. Hamza Sheikh Jabir lakkoofsa duwwaa sadi. Jiru taysan jiru khayri hatatu Tanaleyyi fi Faatimaa fakkaatu Jaalalaaf gammachuudhaan tan guutamtu Haasidaa fi adawwintee haa cabtu Rakkoon arkin balloo maalee hamma jirtu Kabajaa fi jaalaltiin isaa baay'attu Kabajaa fi jaalaltiin isaa baay'attu. Laziz Moon lakkoofsa duwwaa afur. Yaa Naziraa baga Rabbiin sin gahee rantanaa hawwii tantee santu dhugoome baranaa akki yaadan hundin tahu murtii rabbiitiin malee filannoo saati kan caalu rabbiin waliif sin filee atiis gammadii nus gammannee gammachuu teessaniif arra dhufnee hundiidha rabbiin jaalatu Rafi Aliinis jaalannee. Badruddin Ahmad lakkoofsa duwwaa shan. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo lakkoofsi nashiidaaf kanname kana fakkaata. Isinis nashiidaa isinitti tolte lakkoofsa kannameen filadhaa. Egaa daawwattoota keenya gamanumaan Oromoo Multimedia subscribe like share godhuun dagatina galatooma carraa gaarii. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa nashiidaaleen dhiyaates kana fakkaatti. Sagalee isinitti tole nashiidaa jaalattaniif kan nuti dandeessanii nashiidaalee isinitti tole keessaa filadhaa akkuma lakkoofsi amma himna kanatti lakkoofsiif kanname nashiidaalee isinitti tole filadhaa. Lakkoofsi kanname keessaa baay'ee sammuuta sadarkaan nashiidaadhaaf kan namu ta'a. Egaa sagantaan arraan tana kana fakkaatti. Daawwattoota keenya kabajamoo Oromoo Multimeediyaadhaaf yoo kan haaraa taatan taate ammaan tana subscribe godhuudhaan maatii Oromoo Multimeediyaa murtaa isiniin jenna. Sagantaan arraaf qopheeffannee kana fakkaata.
sagantaa kana gaggeessaa kan isin waliin ture Ali Musaati torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaya keessan tura.